kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota walii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa baay'atu jira. Isinis akkanaaf fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Akkasumallee warroonni maatii koo hin taane agamma mana koo hin beekne sabiskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa tuqaa mana koo ol seenaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Warroonni maatii koo taatanii hanga ammaa laayik sheer koomenti waan hundaan na gargaartan onnee kiyyarraa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Har'a mata duree adda ta'e tokko qabadhee gara fuuldura keessanii dhufee jira. Mata dureenis maal jedha? Nama kaayyoo yoo taatee jedha. Nama kaayyoo yoo taatee jedha. Inna mata duree kana bal'inaa wajjin ilaalla. Nama kaayyoo yoo taate maal gochuu qabdaa? Akkam gochuu qabdaa kan jedhudha. Kanaafuu hanga xumura saganticha keenyaatti akka na faana turtan kabajaadhaan sin affeereen jira. Mee har'a immoo qaxxitumaa seenaa jechuudha. Qaxxitumaa gara mata durichaa seenaa. Nama kaayyoo yoo taate jedha. Wajjin tura viidiyoo kana sheer godhaa jechuudha. Nama kaayyoo yoo taate jecha namaaf iddoo hin kennin. Namni maal naan jedha, ebeluun akkas naan jedha jettee namaaf iddoo hin laatin. Namni tokko nama maal naan jedha jedhu sodaatu jechuudha. Maal naan jedha yookaan immoo namni maal naan jedhe kan jedhudha jechuudha. Akkasumas hojii gaarii tokko yoo hojjettu akka hojii gara hin taane hojjettu deemtu si taasisaa jechuudha. Si dogongorsiisa. Kanaaf ati immoo kaayyoo kee irraa duubatti hin deebi'in yookaan hin jedhin. Maaliif yoo jette hiriyyaan yookaan firri kee gaafa ati fayyaa qabduu fi qabeenya qabdu qofa kan si jaalatu jechuudha. Hubadhaa. Gaafa fayyaa qabdu, gaafa qabeenya qabdu, gaafa immoo harka qabdu xiqqaa fi guddaatu si jaalata jechuudha. Nama hunda biratti ni kabajamtaa, ni jaalatamtaa jechuudha. Gaafa immoo dhukkubsatte yookaan waan ittiin jiraattu dhabde yookaan immoo waan nyaattu dhabde yookaan yoo rakkatte namni tokkichi abbaa kanaa siin hin jedhu. Kanaaf nama kaayyoo ta'e waan hojjettu san irratti akka milkooftu hojii kamuu hin tuffatin xiqqaa irraa gara guddaa dhufuuf gara guddaa malee guddaarraa gara xiqqaattan guddadhaan sun taane xiqqaarraa gara guddaatti ka'umsi kee xiqqaa yaa ta'u yaa xiqqaatu jechuudha. Xiqqaa sanirraa ka'ite jechuudha gara guddaatti adeemi. Jecha namaa haasa'a namaa hubattiin ilaali. Ati maalidha? Kaayyoo kee milkaa'ina kee ilaali. Kaayyoo keessanis hin gadhiisin jechuudha. Wanta yaaddee kaate hojjedhu jechuudha. Inni guddaatti. Immoo hojii kamuu keessatti karaa milkaa'inaa hojii kamuu keessatti ni argamu ni kasaara. Namoonni keenya yeroo baay'ee waan tokko hojjetanii wanti sun gaafa gara kisaaraatti isaan geessu maal jedhu kuni faayidaa hin qabu. Akkanatti na kasaarse jedhu. Garuu namni tokko karaa tokkorra yoo deemu karaa milkaa'inaarra yoo deemu al tokko ni kufa al tokko ni ka'a. Guyyaa tokko immoo ni milkaa'a jechuudha. Kanaaf nama kaayyoo yoo taate cimii dhaabbadhu fakka. Ofitti amanamaadhaan dhaabbadhu. Sanii booda ofitti amanamaadhaan deemu. Nama kaayyoo ta'uun duratti wanti si barbaachisu tokko jira hubadhu. Kaayyoo keessan waan tokko karoortee nan hojjedha jettee yoo itti yaadde jechuudha. Tokkoffaa mataa kee gaafadhu. Ani eenyudha? Ani hojjedhee namni of jijjiiruu danda'u nama of hin jijjiirre jettee isa mataa kee keessa jiru of gaafachuudha jechuudha. Gaafa of gaafattee mataa kee argatte atis immoo gara kaayyoo keetti deemtee hojjettus ni milkooftaa jechuudha. Kanaaf kaayyoo karaa hedduu milkaa'inaa qaba jechuudha. Qormaata sitti dhufeef karaa ittiin dhaabbattu ni adeemta jechuudha. Ofitti amanamaadhaan yoo kaate. Namni kaayyoo qormaata sitti dhufeen karaa hin dhaabbatu beekte karaa ittiin dhaabbatu. Sababni isaa namni osoo qormaanni jireenya argu keessa hin darbu jechuudha. Qormaata jireenya ilmi namaa kun ni arga jechuudha. Qormaata jireenya ilmi namaa kamuu ni arga. Barumsa barattee yoo jette barumsa san kan baratte sanirraa qormaatamtaa jechuudha. Waan baratte san si barsiisa barsiisan tokko
si barsiisee barumsa isaa si xumursiisee erga jedhee maal godha qormaata firii kee si qora jechuudha. Ati immoo kan baratte san irraa waan beektu firii kee haala dandeettii kee ni ibsatta jechuudha. Kanaaf akkasumallee qormaanni jireenyaa ni jira jechuudha. Qormaata jireenyaa barattee qorumsi riqicha beektan riqicha qorumsi riqicha jireenya ciminaati ija jabaadha. Qorumsi jireenyaa qorumsa riqicha jireenyaati. Ati garuu ija jabaadha nama jabaa ta'e nama kaayuu ta'e dadhabbina kee osoo hin taanetti gara jabina keetitti deemi. Waaqayyoollee gizeessan gara milkaa'inaatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Laaltanii waan kana hubadhaa jechuudha. Namni kaayyoo dandeettii isaa osoo hin taane waaqayyo ofii amantaa ofii jabeeffatee yoo jedhe namni kaayyoo tokko inni hundaa gochuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Haala kamuu keessa jiraatu haala mijataa haala hin mijanne yookaan immoo haala sitti hin tolle keessa jiraatu. Keessattuu beezawee yeroo baay'ee namni karoora milkaa'inaa qabu yeroo baay'eetti haala mijataa keessa hin taa'u jechuudha. Maaliif yoo namni tokko nama hojii ta'ee waan sanarratti karooree cimee yoo hojjete gufuun sitti baay'ata jechuudha. Gufuun asiin dhufaa achiin dhufaa duubaa dhufaa fuulduraa dhufaa jechuudha. Yeroo kana hoo ati amantaa keetitti cimtee galgalaaf ganama hojii sana jiru jalqabni dursa waaqayyoodhaaf kenni jechuudha. Dursa rabbiin kee kadhadhu amantaa qabuun jechuudha. Du'aa'ii kadhannaa godhi jechuudha. Gara kaan waaqayyoos si milkeessa jechuudha. Namni karaa waaqayyoo karaa isa sirriirra deemu kaayyoo ofii galmaan ni gahaa waan ta'eef jechuudha. Har'a keetis osoo hin taane jechuudha. Har'a kan keessa jirtu kana osoo hin taane kan boru kee ilaalta jechuudha. Isa har'aa irraa baratteetti isa boruutti deemta. Namni kaayyoo jireenya har'a keessa jirus jiruu isaa osoo hin taane beeku namni jireenya har'a qofa ilaalu jireenya isaa osoo hin taane jireenya namaa jiraata jechuudha. Sin jedheetu maqaa kan taa'u. Garuu namni jireenya isaatiif deemu kan har'a osoo hin taane kan boru waaqayyoo ofiitiin kadhachaa ani nama akkamiiti nama waan kanarratti milkaa'uu hin milkoofne jedhee nama deemu. Har'a hiyyeessa ta'uu dandeecha. Yoo taates boruu hojjettee jijjiiruu nama duroomuu waa hunda qabaachuu ni dandeessa. Iyyummaan immoo iyyummaa qabeenyaa osoo hin taane namni kamiyyuu beeka. Iyyummaa ilma namaatti dhufu iyyummaa qabeenyaa osoo hin taane yeroo baay'ee maaltu dhufa? Iyyummaa sammuuti jechuudha. Namoonni keenya baay'inaan iyyummaa sammuu qabu. Namni tokko hojjechuun irratti waan tokko maal godhuu qaba? Dirqama yaaduu qaba. Yaaduu erga yaaduun boodatti immoo waan hojjechuu qabu san karoorsuu qaba. Namni tokko nyaachuuf immoo hojjechuu qaba kun namni tokko fakkeenyaaf ma'anii odoo hojjetii yoo nyaadhe nyaanni sun natti hin tolu jechuudha. Garuu hojii namni hojjetu sun immoo yaadee karoorsee hojiin karoora malee deemamu bu'aa tokko illee hin qabu jechuudha. Maaliif amma hojjedhee kan amma argadhe san immoo ammuma kan bittiin godhu yoo ta'e ni badaa jechuudha. Kanaaf jechuudha kanaaf jireenya kee har'aa ilaaltee hamilee isaa hin cabin, hamilee kee hin balleessin, karoora kee duubatti hin deebisin. Mudannoo hedduu si mudachuu danda'a. Mudannoo karaalee hedduu sitti dhufuu danda'a. Mudannoo keessa ilaaltee abdii hin kutatin. Yeroo baay'ee namoonni baay'een mudannoon tokko yoo itti dhufe abdii kutata. Yookaan immoo qormaan itti dhufe abdii kutata jechuudha. Namni kaayyoo mudannoo baay'ee qaba. Garuu isaan cabee karaatti hafa. Mudannoo isaatiin cabee karaatti hafa. Karaatti hafuun immoo dadhabina guddaadha jechuudha. Ati barumsa irraa barattee jechuudha. Mudannoo keessanii barumsa irraa barattee dandeettii isaa qajeelfattee jechuudha. Cimsitee itti deemta jechuudha. Jireenya har'aa eegalta. Isaa
kalecha san istimal goota isa har'aa muudamuu nama muudatu gaarii jira hamaa ni gala mudannoo si mudatu keessatti gaaris hamaas tolaas waa hedduu baratta irraa jechuudha. Mudannoo ilma namaatti dhufuun gaariidha, barumsaadha. Kanaaf waan mudannoo si mudatan abdii irraa kutachuu osoo hin taane irraa barattee cimtee hojjechuu, irraa barattee cimtee gara fuuldura keetiitti deemuu. Yoo har'a kuftee qulman ka'a jettee yaaduu, hamilee ofitti horuu, namni tokko kufaatii dhufuu danda'a. Kufaatii hedduu si mudachuu danda'a jechuudha. Garuu kufaatii sanii hamilee kee cabsuu hin qabdu. Maaliif jennaan qulman ka'a nama ta'a. Bakka namni kamuu ni kufa. Namni kaayyoo bakka kufetti hafa naaf jechuudha. Kanaaf namni kufe tokko bakka kufetti hafa osoo hin taane kufaatiin isaa sababa guddaa ta'aaf jechuudha. Kufaatiin inni itti kufe sun bakki inni itti kufe sun sababa guddaa ta'aaf. Kanaaf lafatti kufassan sun taane lafatti midhaatan yaadadha jedha Oromoon jechuudha. Hubannaa cimaa siif kenna. Achi kaatee adeemsa keetti deemta. Adeemsa kee eegalta. Waan ati kufteef achiin hafa yookaan achitti hafa jettee sababa sii ta'uu hin danda'u. Ni kaata waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo kee kufii ka'i. Kaayyoo kee kamiifuu kufii ka'i. Haalota ilaaltee abdii kutachuu dandeettii namni qabu ilaaltee yookaan immoo ani hin danda'u hin beeku hin jedhin ni dandeessa ni beekta. Beekan immoo isa duratti Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoon dawaa guddaadha. Dawaa waa hundaa dandeettii cimsuudha jechuudha. Fuuldura keetti adeemi. Guyyaan boruu waan fidee dhufu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Tarkaanfadhu. Duubatti hin deebi'in. Cimtee yoo hojjette immoo kan ati nama taatu. Cimtee yoo hojjette nama taata. Namaanis ni jaalatamta. Baay'ee jaalatamta. Yeroo waan waa'ee siif hojjennu sirriitti jechuudha. Kan duraa si tuffate har'a qabeenya caala yeroo qusadhuuti jechuudha. Hojjedhu jechuudha. Yeroo waan siif binneef jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko yeroo irratti hin hojjetan yerootu garagalee sirriitti hojjeta jechuudha. Yeroo jechuun yeroo hin qabdu, kaattee hin qabdu, fiiddee harkaan hin qabdu jechuudha. Namoonni keenya dogongora guddaa kan hojjetan qoy amma hojii kana hojjedha. Fakkeenyaaf nuti ijoollee shamarran biyya Oromoo keessa jirru hojii tokko yoo dadhabne maal goona qoy fuudhan hojjedha jennee kan biraa deeman jechuudha. Hojii sun bakkumas taa'ee nu eega. Garuu sa'aatiitti taa'ee nu eega. Sa'aatiin immoo hunduu deemee jira jechuudha. Odoo qoy jennu hojii sun kan buluu danda'a. Sababa kana hojiin kun bulee maal goona madaala nutti bu'uu dandeenya. Maaf hojjennu? Maaf waan kan hin goone jechuudha yeroo baay'ee. Kana jechuun immoo yeroo keenyatti fayyadamnee waan san goonee biraa deemuun dadhabbina keenya ta'ee duubatti nu hambise jechuudha. Kanaaf yeroo itti fayyadamne yeroo alanii hin qaban. Kanaaf yeroo ati yerootti yoo fayyadamuu baatte kaayyoo qofa qabaatte bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaaf irra guddinaan yeroodha jechuudha kan ilma namaa barbaachisu. Yeroodha Waaqayyoo kennu yeroo takka hin dabarsin Waaqayyoo kee galateeffachuudhaaf. Yeroo kee sa'aatii kadhannaa kee sa'aatii du'aa kee hin dabarsin. Kadhadhu Waaqayyoon kee Rabbiin kee fuuldura dhaabbadhu. Sanii boodatti ni milkoofta. Wanti milkoofne hin jiru. Addunyaa kanarratti ilmi namaa yoo kan qaama guutuu hin qabne yoo ta'e alatti namni qaama guutuu qabu qabeenya caalu qabaa jechuudha. Kana jechuun kun erga qaama guutuu qabaattee fayyaa guutuu qabaattee nama hojjetee of jijjiiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon kee Rabbiin kee kan fayyaa guutuu siif kennee akka hojjettee nama kaayyoo taatee of jijjiirtu erga si godhe isa uumaa kee galateeffachaa
cimiitu hojjetu bakka yaada san ga'e jechuudha. Migeecha hin darbitu hin danda'u jedhee. Yeroo baay'ee maal jedhama naani gaafa biyyaa ba'u baay'ee cuuceen ture dhugumatti jechuudha. Cuucee ture sana ani biyya ormaa hin deemu malee maal akka hojjetan hin beeku jechuudha. Namoota hedduudha dhuguma hojjetti achi deemtee fooq irraa darbanii kuffisu guutee reeffa nu fidu namni jedhes jira jechuudha. Garuu immoo maalidha keessa kiyya keessa ana qofa sun taane waaqayyoon jira. Waaqayyoon inni na uume jabina naaf kennee afaan hin beeknes akkan baru na godhee akkan hojjedhu na taasisee jechuudha. Fakkaattonni akka biyyaa baay'eetu jira addunyaa kanarratti jechuudha. Maaliif gaafa biyyaa baru ni hojjenna jenneeti miti hundi keenya iyyuu ani biyyatti alaas kun maalidha akkam jira kan jedhu nuti malee hojjechuuti miti fakkeenyaaf jechuudha. Yookaan waan biiroo wayii keessatti na qaxaran ta'e malee fakkeenyaaf ani yeroo sanitti malee kaayyoo malee biyyaa bahe fakkeenyaaf yeroo sanitti kaayyoo malee yaada malee biyyaa bahe. Har'a garuu har'a naaf galaa jira kaayyoo maal akka ta'e namni kaayyoo qabu nama akkamii akka ta'e akkamti namni tokko immoo hojjetee galma kaayyoo sana akka gahu hojiin tokko maalummaa akka qabu namni hojii hojjetu tokko kabaja akkamii akka qabu hojiin kabaja akkamii akka qabu yeroo irratti akka fayyadamuu danda'u yommuu bare ammoo bare jechuudha. Yeroo jalqaba biyyaa qofa hin beeku nan nyaadha nan dhuga nan bashannana keessattuu namoonni haadhaaf abbaarra jira dhuga yaada kan hin qabne baay'eetu jira jechuudha. Maaliif kan itti yaadu haadhaaf abbaadha nyaatni inni kanneen baana gizee baran jechuudha. Qaaqaa tokko hin qabnu har'a garuu erga waaqayyo fayyaa nuu kennee biyyaa nu baase biyya ormaan waa hedduu nu barsiisteerti jechuudha. Haasaa afaanii yookaan dubbii afaanii haala karooraa haala kaayyoo haala hojii haala garaagaraatiin biyyi ormaa haati ormaa waan baay'ee nu barsiiste. Ani jireenya biyya ormaatti kan baree jechuudha. Obboloota koo fakkaattuun akka goote jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuti amma waggaarraa waggaatti dabalanna jechuudha biyya ormaatitti waggaarraa waggaatti. Kana jechuun karoora dhabuudha. Karoora dhabuudha dhugaa. Oduu karoora qabaannee amata lama hojjennee maallaqa amata lamaa sana gamaa gamana erguu dhiisnee harkatti qabannee gallee oduu hojiidhaan dhumne har'a nu biyya ormaatti amatatti hin dabalannuu jechuudha. Oduu amatatti dabalannuu ijoollee hedduudha asitti umurii irraa deemee oduu dhala hin godhatin dhala dhaban jechuudha. Kana ni beeku ni jiru. Umuriin irra darbee amata meeqan biyyaa ba'anii amata 25 biyyaa ba'anii amata 50 ta'anii kan asii galan hedduutu jira. Yeroo sanuuf ilmoo biyyaan qabanii asii ilmoo qaban jidduu kanatti ilmoo malee hafu jechuudha. Kanaaf hojiin kamiyyuu kaayyoo qabaachuu qaba karoora qabaachuu qaba jechuudha. Egaa ka viidiyoo har'aa kiyyaa asumarratti xumuramaa yaadaaf qeeqayyoo qabaattanii na oofalchaa siniin jedha. Viidiyoo kana keessatti koomii yoo qabaattan immoo saanduqa koomintii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa galatooma deebanaa isiniin jedha eebbifama. Bye bye.